Maamee maal jedhe beektanii obboleessa koo jedhe waan fedhe amanuu mirga qaba jedhe waan fedhe amanuu mirga qaba jedhe garuu tokkoon kee ajjeefamu ennaan obboleessa koo irratti dhoohii kobbaa jedhe yaa jagnaa wandimma ማለት ይሄ ነው dhiigaa bu'a beektanii wallaahi billaahi obboleessa koo eenyuuf dabarseen kennu garsa namummaa isa gargaaruuf layyamu waan fedhe horduf garuu lubbuudhaan akka inaaf jiraatu barbaadan baati hin baane ni torkishee ajjeefamu warreen jettamee mee bakka obboleessa keessanii buusaatii yaadaa yeroo waa yaaddanu jechuudha. An obboleessa koo namni na bira gwaaddinyaan kun abarteen si amannaa mataan na dhukkubaan wallaahi billaahi sa'umman itti duudee ajjeefamuu qaba maaloo jedhu nee alchilu maaliifii dhiiga isaa waan hin ta'eef na guba wallahi maammee guba akkana obboleessa jechuudha. Nama wajjin ittiin duulu obboleessa ofii keetii arrabsuu mirga qabdaa obboleessa keetii ofii keetii waan fete jechuun ni mirga qabdaa ormii sidiraa tuquu hin eeyyame arras poolisiidha hayi qaladdaa obboleessi deebi'ee nufu du'aa dabarsiteen kee maammee maal jedhe beektanii. Wallahi dhugaan seedaa jiran siira sii ta'ee naasaa jira jechuudha. Udaan isaatti amanuu danda'a waa tokko wanti nama gashu hin jiru tokko kan inni biraanii namni kuni abbaan barbaade yoo islaamummaa qabate siira sii ta'ee na dhaggeeffadhu wallahi ani sitti aareera rabbii guddaa na beeka naa kaasuu diddee naani na siinsii dhufe amma na gubdeetta baay'ee jechuudha. Maaliif qalbii sitti caba namni isatti sii deeba waa'ee nasihaa boodan itti deeba garuu gabaabaatti amma wanti sitti dubbadhu namni kun dhibba amantaa barbaade haa hordof nuuni akkatti amantaa namaa kabajan rabbitti quraanaan nu barsiise nabi Muhammad salawaatu rabbii wasalaamuhu alayhi nu barsiise barsiisuu qofa miti hojjetanii nu agarsiisan barsiisuu qofa miti ajajanii dubbatan rasuulli sallallahu alaihi wasallam yeroo jihaadni ta'u jihaada keessatti namoota qabeenya keessan saame namoota biyyarraatii sin baase namoota amantii kana islaamummaa irraan teessu jedhanii lolan waasaa deebitu masitti taasin ayyee namoota qabeenya keessan saamanii yeroo jihaadni ta'aa ture jechuudha yeroo ofirraatii deeffadha jaroota sana jedhan jaroota warra kaafiroota warra islaamummaatti amantaniin jiraattan jedhani warra qabeenya isaanii irraa saaman warra biyyarraatii isaan baasan warra harkarraa muranii miilarraa muran jarra duwwoonnis na jiru yeroo rasuulirran nama isin loluu dhufe qofa lolaa sallallahu alaihi wasallam dubartii hin ajjeesina daa'imman hin ajjeesina manguddoo hin ajjeesina abbootii amantii jaraan ajjeesina mana amantaa jaraallee hin diigina jedha rasuulli salawaatu rabbii wasalaamu alaihi nuni isa kanan nu barsiisan amantii namaa namiti rasuulli waan kan nu barsiisan nageenyaaf rahmanni rabbi isaan irraa jiraatu waan rabbiin quraana keessatti dubbateennan isaan saabota isaanii barsiisanii yookaan immoo quraanni kun rasuula irratti bu'ee rabbi maal jedhe warroota amantaa keessaniin hordofnee amantaa isaanii narrabsiina amantaa isaanii min isaaniin iyyuu narrabsiina isaanii wallaaloodha waan ta'eef beekoo mini waan ta'eef rabbiin isin arrabsu quraana isin arrabsu jedhee rabbiin dubbate tokko amantaa barbaadetti amanuu hin danda'a jedhee waan birqii gootee waan maraattuun mucaan maraattuu sunitti maammeen maraattuudha naaf maammee jechuun maraataadha bakka waan mucaan maraataan sun jedhee amantaa barbaade hordofuu hin danda'a mirga isaati amantaa barbaade hordofuu danda'a kan jedhu mirga isaati kan jedhu islaamummaa qofadha amantaan kiristaanummaa namni waaqa tolfamaa waaqesse ajjeefamuu qabaa jedha amantaan kiristaanummaa ragaaduu kan maxxansuu danda'a soba namni dhukichiba namni jedhu jechuudha maalti amantaan kiristaanummaa amantaan islaamummaa garuu faman shaa falyuumin faman shaa falyakfur abbaan barbaadde amani abbaan barbaadde kafari yoo amante miindaa warra saalihootaa warra rabbiin tokkodha jedhee nabi Muhammad ergamaa rabbiidha jedhee yookaan ergamtoonni rabbii warri rabbiin biraa ergamanii dhufan kulli isaanii ergamaa rabbiidha jedhanii amanan jannata isaan argatan argatta yoo amanuu baatte abidda jahannamtu si eegaa maalitti maal keessatti dubbatu suuratu zaariyaa keessatti wamaa khalaqtul jinna wal insa illaa liya'buduun jedhe akkasuma bakka biraatti immoo maal jedhe afaasibtum annamaa khalaqnaakum abasan wa annakum ilaynaa laa turja'uun isinii taphaaf miti kan isin uumamtanii akkasin ana qofa gabbartanii fi ana qofaaf akkasin ibaadaa taasistanii fi jedhee dubbatee deebee ibaadaaf malee si waan biraaf ani isin hin uumne
gara kootti deebitu waan hojjettan irraati gaafatamuuf jirtu jedhee dubbate bakka biraatti quraana keessatti maal jedhe qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin wanti ilmi namaa uumameef ilmi namaa inni uumame sun salaanni ko qalmi ko ibaadaan ko jireenyi ko duuni ko rabbii tokko qofaafi warroota amananiif kuna ulaagaa kana kaa'e warroota amanuu barbaadaniif kana kaa'e warra kaaniif immoo kafaraa gati kufrii keessaniin argattu jedhe rabbiin abbaan barbaade kafaruu danda'a amantaan kiristaanaa keessatti amantii barbaade abbaan barbaade amanii abbaan barbaade kafari kan jedhu jiru yookaan amantaa kiristaanaa keessatti abbaan barbaade amanii abbaan barbaade in amaniin kan jedhu jiru amantaa islaamummaa malee nuuni amantaa islaamummaan nu barsiise malee duuriyyee ajandaa barbaadu akka maammeefaati nu barsiise miti isa kanaanu wanti nuti jedhaa jirru eenyuun inni awwaleetiin sanaanuu kan nuun jedhaa jirru namni kun seeratti haa dhiyaatu jenne malee haa ajjeefamu hin jenne fakkeenyaaf haati manaaf abbaan manaa tokko yoo haadha manaasaa ituu isheen zinaa dalagdu yoo zinaa irratti arge ija isaatiin yoo arge ragaa nama afuriitiin dhaqatee mahkamaa bakka murteen nama tokkotti murteeffamutu akka biyya shari'aa islaamaatiin bultu akka islaamaatti bultu ragaa nama afuriitiin dhaqee himata irratti bana ragaan nama afurii akka lilmoo keessa kirrii yookaan fo'aan ba'utti akka kanaatti arguu qaba namni kam zinaan dalagamuusa akka kanaatti haqqaqachuu erga akka kanaatti haqqaqatee deebee murteen du'aa irratti murteessa eenyu qaadiin sanaan ala namni tokko lafaa ka'ee akkasumaan nama najjeesu kan itti murteessu murtee qaadii isa kanaafiyyuu ati as baatee waan kanarra sa'aatii kanatti ituunni rabbiin arrabsu Allahni salphata utuunni jedhu as baatee akka kanaa jettee dubbachuun wallahi dhibbarraa dhibba dogongora guddaa maal amantii isaan qabatiin jedhe islaamummaan arrabsiin nabi muhammadiin hin arrabsiin fakkeenyaaf isin dhagaaf solaattuu utuu nu jedhani kaanii warri kiristaanaa okay dhagaaf solaachuu keenya ragaa nuu fidaan ragaa maali ragaa hadiisa ragaa maali ragaa quraanaa amma fakkeenyaaf nuti warri muslimaa isin yesuusii namaaf solaattuu enna isaanii maaliif enna yesuusti namaadhaan maa irra dhaabbanne wangeela isaanii irratti agarsiisne kun wangeelatti bakka akan dhagaaf sagannu ragaa quraanarraa hadiisarraa jenna akkasuma zedduu